Muuziqaan afaan weellisaa keessaa sagaleedhaan bahee gurra dhaggeeffataa keessa seenuun jaallatamu bira darbee taa'iif kayyagan dhorkutti duukaa utaallu. Ragada, tirrii fi dhiichisaan dafqa ofirra kutu wajjin boonyee raajeffannee yookaan ammoo jibbineetti gadduun weellisaa sana gabaarrutti nu geessisu ruqoolee garaagaraa ogeessota danuu bu'aa bayii baay'ee akka qabu beekamaadha. Ruqoolee muuziqaa kanneen ijoo fi muuziqaa tokko muuziqaa jechiisan keessaa walaloo, yeedaloo fi qindoominni meeshaa muuziqaa isaa warra ijoodha. Walaloon tolee yeedaloon bannaan, yeedaloon tolee walaloon bannaan, walaloonis yeedaloonis tolee qindoominni meeshaa muuziqaa isaan tolle taanaan muuziqaadha jechuun ulfaataadha. Yeroo waan akkanaa nama mudatu muuziqaa jechuu dhiifnee haasaa gabaabaa meeshaa muuziqaan dabaalame yookaan walaloo sibiila reebaa dubbifame jechuu dandeenya. Baroota keessaa bar tokko garuu namni ruqoota muuziqaa armaan olii ga'umsaan dhuunfatee horate kan dagalee fi utubaa weellistoota biyyattii beekamoo ta'ee darbe namni tokko jira. Walaloo barreessee yeedaloo kan itti baasu meeshaa muuziqaan ammoo qindeessee kuulee sagalee weellisaa waliin kan wal simsiisu namni tokko tureera. Hojjetees ammoo darbeera. Namni kun ሌተናል ኮሎኔል ሳይሌ ደጋጎቲ። አላዝንም ለራሴ የተባለውን ዜማ ብዙነሽ በቀለ ስትጫወተው እናሰማለን። የዜማው ደራሲ ሳሌ ደጋጎ፣ ሙዚቃ አስማማው ሳሌ ደጋጎ። ወለጋ ሊጣነጆት bara 1923 taadha isaanii adde Daggituu Fayisaa fi abbaa isaanii Balaambaraas Dagaagoo Allabbee irraa dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa Naqamteetti kan eegalan Koloneel Saaleen Finfinnee mana barumsaa Tafarii Mokonniinitti barnoota ammayyaa hordofaniiru. Bara 1942 kaasee kutaa waraana giddu galeessaa keessatti qaxaramanii hojjechuu eegalan. Hojii isaanii irratti cimina agarsiisaniinis yeroo gabaabaa gidduutti gara ajajaa 50tti guddachuu danda'anii turan. Adeemsa keessas koloneela kan tahan yoo ta'u osoo gara hoogganaa baandii Kibur Zabanyaa fi barreessaa walaloo fi yeedaloo akkasumas qindeessaa muuziqaan ta'in dur baandii waraana lafoo keessatti meeshaa muuziqaa kilaarneet jedhamu taphachuun tajaajilaa turaniiru. Ogummaa kanas lammii biyya Faransaay Museenii Koorraa akka baratan koloneel Saaleen ni dubbatu. Dabalataanis akkoordiyoonii, piyaanoo, altoo saaks meeshaalee muuziqaa jedhaman ga'umsaan taphachuu ni danda'u turan. Bara 1949 baandiin muuziqaa Kibur Zabanyaa yoo hundeeffamu gara sanatti maluun hojii eegalanii achittis meeshaalee muuziqaa danuu taphachuun qindeessaa muuziqaa isa jalqabaa ta'uu danda'aniiru. Erga gara walaloo fi yeedaloo barreessuu akkasumas muuziqaa qindeessuutti dhufanii boodas artistoota beekamoo biyyattii kanneen akka Xilaa'uun Gassasa, Mahammud Ahimad, Tafarraa Kaasaa fi Buzunesh Baqqaleef walaloo sirbaa barreessanii yeedalootti godhanii fi muuziqaa isaa qindeessanii bareechuun akka weellisaniif isaaniif gumaachaa turan. በሙዚቃ ያስተካከለው ሳህሌ ደጋጎ። ተፈራ ካሳ በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠን አትለፉ ትቃጠላላችሁ።
ዜማውን ከሙዚቃ ያቀነባበረው ሳህሌ ደጋጎ። ገንዘብ 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 ያለው ያውጣ ይስራ ያዘራበት ሀገር እንድታደገኝ ሁሉም እንዲያልፍልኝ Keessaa'u bara 1960tti waldootti malaa osoo jiranii namoota sababa hongeen waan nyaatan dhabanii karaa irratti kufanii jiran argan. Namoonni kun waan nyaannu dhabne jedhanii koloneel Saaleefaatti bu'an. Warri kaan harmoolii ijoollee isaanii harma gogaa hoosisan fa'aa turan. Yeroo kana koloneel Saalee fi miltoowwan isaanii maallaqa of harkaa qaban itti kennuun faayidaan qabu jedhanii gara magaalaa Asab deemuun waan nyaatamu fidanii fi dhufuun erga hiranii fi booda gara Finfinneetti deebi'an. Erga Finfinneetti deebi'anii boodas waan isaan argan nagaa waan isaan dhowwateef sagaleen watwaannaa harmoolii sanaa gurra isaanii keessaa waan baduu dideef Xilaa'uun Gassasa waamanii taatee argan itti himan. Xilaa'uunis garaan isaa raafamee osoo hin beekin imimmaan ija isaa keessaa roobe jedhu koloneel Saaleen yeroo dubbatan. Kanumaan wallee waa'ee siiluu yerhaabin gunfaan sisulu jedhu barreessanii muuziqaa isaa hojjetanii Xilaa'uun Gassasaaf kennan. Erga Xilaa'uun taphatee boodas yaadannoo tahee sammuu baay'otaa keessatti hafee haga yoonaa yaadatama. Waa'ee siiluu. ወደ አሰብ ለስራ በምንሄድበት ጊዜ አንድ ወረዳ ነች የተራበችው። ድንገት እዛ ወረዳ ላይ ወጣ። ስንወጣ ወንድ የለ፣ ከብቱ አልቋል። ህፃን ልጅ አንዷ በጀርባዋ አንድ ትይዛለች፣ በዚህ አንድ ታቅፋለች፣ ከዚህ ደግሞ አንድ ትይዛለች። ልጆቹ አባባ ዋይ ግደሉን ሞትን ሲሉ ስላልተዘጋጀን ፍራንክ ዝም ብለን ተዘረዘረ ፍራንክ ይሰጣል። ፍራንካችን ጨርሰን እንጂ ፍራንኩ ለነሱ ምንም አይጠቅማቸው። አሰብ ገባን። ለተቀናደም 3 ኩንታል ዳቦ ገዛንና በቃ አስተናባሪ አዳይ ለልጅ አንድ እያንዳንዱ ሰው አንድ ይታረል ተብሎ በቃ እያደል ከአሰብ ወዲህ ስንመለስ ከመጨረሻ ለአንድ ሁለት መጥተል አንድ ይዳረስ ትንሽ ለህይወት እንኳን መትረፍ ብለን ስናድል መጣን። እኔ በዛን ጊዜ ይሄንን ጽፍ ነበር መኪናው ቁጭ ብዬ ዋይ ሲሉ ልጆቹ ዋይ ማማ ዋይ አባባ ሲሉ ብሎ ሲሉ ወደ ባባ እሱን እየጻፍኩ ነበር ሄዶ ከዛ አዲስ አበባ ገባን በኋላ ይሄ ነገር ይሰራ ተባለ። ጥላሁን ገሰሰ እውነትም እንባው ከየት እንደመጣለትም አይገባኝም። እንባውን እያረገፈ ነው የሰራው። የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔ አይቼ ምን ላደርግ አለኳቸው ትቼ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔ አይቼ ምን ላደርግ አለኳቸው ትቼ ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆዴ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ሳያቸው አይኔ አፍጥጦ ተለየ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላደርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎኔ ሲቸገር ክው ብሎ ደርቆ አፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ በዓይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለኳቸው ትቼ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ በዓይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለኳቸው ትቼ Sirboota afaan Amaaraa 400 ol harka Saayileen barreeffamaniiru yookaan muuziqaan qindaa'aniiru. Sirboota afaan Oromoo 100 ammoo hojii harka Saayileeti. Agadaa Birraa Daagim Mokonniin dabalatee. Of tu la go gambelo, shagezi ya da anzina
hojiiwwan saayilee lakkoofsa qofa osoo hin taane hojii jedhamanii maqaan itti mogga'ee hojii ta'anii kan darban lakkaawwamuuf ga'umsa qabaatanii kan lakkaawwaman walaloon isaanii ergaa bu'uura kan godhatan yeedaloo bareedaan kan faayaman qindoomina muuziqaan kan tolan turan kanaaf ammoo ragaan hojiiwwan saayilee martuu haga yoonaatti yeroon osoo ittiin darbin akka biriteen guddittii duraanii aduun osoo ammallee ittiin lixin akka daadhii wayinii bulanii mi'aawaa osoo hin dulloomin muuxataa ammallee filannoo duraa dhaggeeffattootaa ta'anii jiru. Hojii kana hunda hojjechuuf saayileen barnoota kamuu dhaabbata kamirraa iyyuu hin arganne qaamni isaan deeggaree fi barnoota baargamaa akka argatan godheen turre kaffaltii gaariin illee osoo isaaniif hin kaffalamin piyaanoo tokkollee mana keessaa osoo hin qabaatin hojii barri yaadatu dhalootiin irraanfanne hojjetanii darban. ትረጃዋለሽ እነዚህ ሰዎች የውጭ ሀገር የሙዚቃ ትምህርት እድል አላገኙ ጠንካራ የሆነ አካዳሚክ ትምህርት አላገኙ ሙዚቃ ከነሱ በፊት የሚሰራ ሰው አላዩ ግን ምንድነው ይሄ ሚራክል ይሄን ሁሉ እንዲፈጥሩ እድል የሰጣቸው ምንድነው ከኋላቸው ምንም መሰረት ሳይኖር እነሱ መሰረት ነው እንጂ የሆኑት ከኋላቸው ጠንካራ መሰረት አልነበረም 1920ዎቹ ማለት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ገና ልጅ እድሜ ነው 1940ዎቹ የመጀመሪያው ክብር ዘበኛ ሲቋቋም መቀጠር ማለት በጣም ምንም ባልነበረበት ጊዜ ነው እና ከዛ ደግሞ ወደ 8-9 የሙዚቃ መሳሪያ ነው የሚጫወቱት የትንፋሽ መሳሪያዎቹ የክር መሳሪያዎቹ እንደገና ደግሞ እንደ ፒያኖ የመሳሰሉ የምት መሳሪያዎቻቸውን ጭምር ይጫወታሉ የመሳሪያ አይነት አይበግራቸው ከዛ ደግሞ ያልፉና ግጥም ዜማ ፈጠራን ደግሞ ይፈጥራሉ ከዛ ደግሞ አለፍ ብለው ዜማና ግጥሞቹን እንደገና ኦርኬስትሬት ያደርጋሉ አሬንጅ ያደርጋሉ ይሄን ጽፈው ብቻ ሙዚቀኞቹ መስጠት ሳይሆን ቆመው ደግሞ ኮንዳክት የሚያደርጉት እሳቸው ናቸው ስለዚህ ከዘፈን በድምጽ ከመጫወት በስተቀር መድረኩ ላይ ከሚፈልግ ምንም ነገር የቀረ የለም እዚህ ውስጥ እኚህ ሰው ብዙ ሰው ነበሩ ማለት ነው ሰርጸ ፍረ ስብሃት ኦጌሲ ሙዚቃ ቤከማን ከጀሉት ሳይሌን ፒያኖሌ መነ ኬሳ ዋኔን ቀምኔፍ barcuma mana isaanii irratti fakkii piyaanoo kaasanii sagalee isaanii sammuu keessatti yaadachaa quba isaaniitiin fakkii kaasan akka piyaanootti fayyadamaa muuziqaa hojjechaa bulu jedhee cimina kutannaa fi dhamaatii koloneel Saayilee dubbata. Bara kana namni agas mara rakkatee muuziqaa hojjetu waan jiruun fakkaatu garuu miidhaginni beekumsii fi sadarkaan muuziqaan biyya kanaarra jiru kan bara koloneel Saayilee faatiin yeroo wal dorgomu hagami inni jedhu gaaffiidha jedha sarxan. Saayilee Dagaagoo ፒያኖ የላቸውም ቤታቸው ሙዚቃ ግን በየቀኑ መጻፍ አለባቸው በምን እንደሚጽፉ ታውቂያለሽ ጠረጴዛ ላይ ፒያኖውን ስለው የፒያኖ ድምጽ የለም የፒያኖውን ታቾች በመንካት በሳሉት ስዕል ላይ በመንካት ድምጹን ባይምሯቸው በማሰብ ነው የሚጽፉት ፒያኖ ቢኖር ድምጹን ይሰሙታል አሁን ግን ድምጹ አይምሯቸው ውስጥ ነው ያለው ምስሉን ግን የሚጠቀሙት ጠረጴዛ ላይ በሳሉት እስክሪብቶ በሳሉት ፒያኖ እዚህ ድረስ ይወደቅና አይመስለኝም ዛሬ ከዚህ የተሻሉ መሳሪያዎች አሉ ከዚህ የተሻለ ሚዲ ቴክኖሎጂ ላይ ገብተን እየሰራን ነው ያመረትነው ምርትስ የሙዚቃ ምርት በእርግጥ ከአንዱ የሳይሌ ደጋጎ ኮምፖዚሽን ጋር ይወዳደራሉ እንድንጠይቅ ነው የሚያደርገን ይመስለኛል እነዚህ ትልልቅ ሰዎች የጥበብ አቺቭመንት ወቃሽ ነው ትንሽ እንደ ሐውልት ይቆምና ፊት ለፊት የሚያይ አይኑን እንኳን ትንሽ ረገብ የማያደርግ ወቃሽ ነው Koloneel Saayileen namoota dhamaatii mataa isaaniitiin sadarkaa guddaarra gahan keessaa warra tokkodha. Hojii isaanii kanaanis fuulduree fi hojii artistoota biyyattii bareechanii darbaniiru. Koloneel Saayileen beekumsa dhamaatii isaaniitiin argatan kan ofii isaanii qofa qabatanii taa'uuf illee nama hin eeyyamne turan. Kanumarraa kahee biyyarra deemanii dargaggoota barsiisaa akka turan illee hiriyooti isaanii ni dubbatu. Koloneel Saayileen baandii Kibuur Zabanyaa keessatti waggoota 40 ol kan dabarsan yoo ta'u kanaanis meedaaliyaa kabajaa fi qarshii 20 badhaafamuu danda'aniiru. Kana malees tajaajilaa umurii dheeraa waggaa 10 waggaa 20 fi waggaa 30 ta'uun meedaaliyaa warqee meetii fi nahaasii akkasumas niishaana loltuu badhaafamaniiru. Kana malees dhaabbata aartii fi sabquunnamtii Itoophiyaa irraa gosa muuziqaatiin badhaasa umurii guutuu pirezidaantii biyyattii Roosii Dr. Nagaasoo Gidaadaa harkaa bara 1991tti badhaafamaniiru. በሙዚቃ ዘርፍ በዜማ ደራሲነት የህይወት ዘመን የ1991 የላቀ ስራ ተሸላሚ ሳህሌ ደጋጉ
ሳህሌ ደጋጎ ለአማርኛ እና ለኦሮምኛ ዘፈኖች ዜማና ግጥም ይደርሳል። ሙዚቃ ያዋህዳል። በተለያየ ጊዜ ለቀረቡ ተወዳጅ ዜማዎች የማጣፈጫው ቅመም ሆኖ ቆይቷል። ጥላሁን ገሰሰ፣ ብዙነሽ በቀለና ማህሙድ አህመድ የተጫወቷቸው በርካታ ተወዳጅ ዘፈኖች የሳህሌ ደጋጎ ድርሰቶች ናቸው። ሳህሌ ደጋጎ በሙዚቃ ዘርፍ በዜማ ደራሲነት የ1991 ዓ.ም የሕይወት ዘመን ተሸላሚ ሆኖ ተመርጧል። yeroo badhaasa kana fudhatanis akkas jedhanii turan. ደሳዶት ጋሽ ሳህሌ በእውነቱ ደስታውን ይቻል የኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት እንዲያገኝ ይሄ ድርጅት ወደ ኋላ ተረስተው የቀሩትን ሰዎች ትግግት ማድረጉ ለወደፊት ለሙዚቃ እድገት በር ከፋች ነው። ስለዚህ ሙዚቀኞች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ። የቀራችሁት ደግሞ ይሄ እድል እንደሚገጥማችሁ ተማመናለሁ። ይሄ ድርጅት በእውነቱ ታላቅ ድርጅት ነው። እግዚአብሔር ይስጠው። ሙዚቃን እንዲህ መድረክ ላይ ብቅ ማድረጉ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት መፍትሄ ነው እየገምታለሁ። አመሰግናለሁ። Dhaabbanni kun namoota muuziqaa biyyattii guddisuu keessatti gahee olaanaa taphatanii dagataman yaadachuun isaa fuulduree muuziqaa biyyattiif bu'aa buusa jedhanii turan. Caamsaa 20 bara 1983 yeroo mootummaan jijjiiramu sababa hin beekneen xollaayetti ji'a 7 hidhamanii turan. Boodarra garuu bilisaan lakkifamanii hojii garaagaraa hojjechaa turaniiru. Haadha warraa isaanii aadde Wayinishat irraa ijoollee 7 jechuun dhiira 3 fi durba 4 horanii akaakayyuu arganii turan. Koloneel Saaleen yeroo dubbatan jireenya koo keessatti waan natti irrate hin jiru. Waanan hojjechuu qabu hojjedheeraa kabajanaaf malus argadheera jechuun ni dubbatu turan. Bara 1997 ilkaan kiyya na dhukkubee dhaabbanni an wallaansaaf bira deeme ilkaan na dhukkubuu dhiisanii isa fayyaa waan na jalaa buqqisaniif dhibee narvii sammuuf saaxilameera jedhanii yeroo lubbuun jiran miidiyaatti dubbatanii turan. Dhibee kanaanis sireetti galanii waggoota dheeraaf erga dhibamaa turanii booda Tootessa 2002 akka lakkoofsa biyya kanaatti addunyaa kanarraa lubbuun darbanii jiru. Koloneel Saaleen nama muuziqaan biyya kanaa akka guddatuuf waan humna isaanii osoo hin taane humna isaanii olii gumaachan muuziqeessitoota muuziqaaf dhugaatti of kennaniif fakkeenya kan tahan wallee fi weellistoota akkasumas qindeessitoota muuziqaa irraa oolmaa guddaa nama qabanidha. Kanumaaf kan hiriyoonni isaanii nama muuziqaaf uumame jedhanii waamaniif eeyyee dhuguma nama muuዚቃፍ ኡመሜ እንግዲህ መቼም ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ለሙዚቃ ነው የተፈጠሩት ማለት ይቻላል። አኒስ ሀረ ኤርገ ልቡን ኢሳኒ ደርቤ ወጋ ጉዳን ቦደ ከነን መቃ ኢሳኒ ካሴፍ ዋለማፊ ቶክ ኦሮሞታ ሜቀቱ ብየ ከነ ኬሰት ሶ መቃን ኢሳኒን አሚን ወሮቲ ካን አከ መቃ ዳመኒፍ ሰበበ ተይላታ ለም ሜቀን ኬኘቱ ነሞተ ቀቃሊ ኬኘ ከነ ቤከላታ ቦለ ኢሳኒ ዳዲን ያጉቱ ጥሙሬር Amma
Gade buto ya de kendu e burtuka